jiraachuu baate heerri kun hin jiru. Amma qaanuunaa dubbachuudhaaf qaanuun beerra fi hidhamu beerre hangafaa edhabu qoxusuudha. Qaanuun horteetuu keessaa warra eebbaati, warra birriitiiti, warra mataa ayyaanaati. Amma horteen qaalluu babal'attee heddummattee jirti. Heera buruunis dhufee jira. Alangeen heeraatti fudhatamtee jirti. Asirratti tolfannoon teenya. Heertuu har'a kun abbaa gadaatiin abbaan bokkuu Jamaal Yusuf abbaa bokkuu ta'ee qaalluu beerra keessaa bokkummaan kennafeetiif jira baga gammadan. Qaalluu birriitii ka abbaa gadaati wajjin eebbisu jechuudha. Abbaan gadaa bakka kana qofaa fi miti anaaf illee jeeti haa dubbatu. Ka galmatti eebbisu hedaburraa Ahmad Aliyyiitii jechuudha. Yeroo takka waa wajjin haa isaan arganii. Nu argamuu qaban nama kan nuuf filatee bara. Arrabaa eegalee bokkuun qaalluu Jamaal Aliyyi kana laala. Jamaal Yusuf. Agarre. Kuni Ahmad Aliyyi Muhammad inni gaalan geeraa harkaa qaba. Haidhamuuf eebbaa lamkee eebbaaf kakaatame jechuudha. Ahmad Aliyyi kana hagana erga ol barataniin booda isaantu caasaa isaanii diriirfate jechuudha. Qaalluu ona gosa kurnan daddacha kurnan irra ona ituu keessa jirtu hunda qondaalota nama ummata deemuu danda'u nama dhugaa kafilatee mana jaarratu shaniif jala jaarrate isaan kanaatu jaarrataa jechuudha. Amma beeku gandaata kennate gandaana gumaa baasuuf walii hirkuudhaaf san qofaa miti. Koreen asheetaa gumii abbaa gadaa dhaabuudhaaf hoggaan akkatti ol geenye booda 30tti odaa 40tti ol gaan gumii miseensota abbaa gadaatu hundaa achitti mana marii abbaa gadaa sirna gadaa odaa bultum mana mariitu miseensota nama 51 ol qabuutu hundaa hanga ammaa hin jiru. Achirratti hoolleen boofama jennaani waldaan kuraa galaan ka sadarkaa addunyaatti dalatu dhimma diinagdee irratti fayyaa irratti hawaasummaa irratti siyaasa irratti bu'uura kanaan hawaasa keenya ijaaruudhaaf hawaasni keenya facaanee jira. Akka ituu taanee mul'atuudhaaf gadaa ituu addunyaa irratti beeksisuudhaaf akka nama dhuunfaatti ijaarree akka maatiitti ijaaramnee akka ollatti ijaaramnee akka ituutti erga ijaaramne booda obboleeyyan keenya afran qalloo ilmaan umbannaa akka harargetti dhandhaarraa sadee waliin uummachuun facaanee waan jirruuf gadaan waan osoo harkaa qabnu haaromfatu dadhabuudhaan as geenye gaafa san akka harargetti walitti dhufne akka oromootti qabbaana ijaarannee nama mana ijaarameetu alatti oromoo wajjin tokkoomee qabsaa'uu danda'a uummata guddisuu misoomsuu danda'a waan ta'eef haalli jaarmeen kuraa galaan jennu kun itoo kurnan jechuudha. Ijoolleen dargaggeeyyiin shamarran ganda kanaan ijaaraman naggatu daldaluudhaaf waan takka godhuudhaaf jaarmaa kana ala jaarmeen oromoo tokkoomsu hin jiru. Amma dura namni walii galuu dadhabeen oromoon irbuu sodaata. Manni hidhaan jiru asuma balleesse ganama eebbisee abaarsa jala kaayee chulachuudha.
namni haqarraa dabee akka qabritti galu ganama eebbise uumaan jallisin diddee jallinaan galii duraan jeenye heera uumaa kana sodaata uumatti deebinaadha. Kanaan hawaasni keenya ijaaramee diinagdee keenya irratti abbatan as keessatti hawaasni akkuma aadaan jirtu aadaa bareedduu nuti qabnu Oromoon namummatti amana nama ta'utti amana ofitti galtee kiristaana islaama waaqeffatan bakki kun bakka Oromoo hunda walitti qabu bakka Oromoon ta'in Oromoon galaanin jaaladhaan Oromoonsa sirna gartee meedichaati gosa galuuti ofitti ammatee hunda waliin mirga isaa eegee dhiisee aadaa itti jiraataa ture san namni ofii beekee eessaa dhufu yoo moggaa isaanis ta'e fagale gartee Oromumatee gosa galuun gosa takkatti yoo hirkate lammii sanii yaa'umaa bakka erguutti seenan jechuudha. Bakki kun daddacha kun arraboota daddachaa eebbaa ka heerri sitti muramu amma asumatti jechuudha. Waa lama qaba. Eebbaafis hundi as dhufa tolfannoo irratti akka qaalutti shanii warri heera mana murtii wanni murtii aadaa keenya balleessaa jira ka seeraa sun jechuudha. Abbaatu ilma himataa ilmaatu abbaa himataa safuun hin jirtu hawaasni keenya seera uumaa jallisu mancee lafarraa dhabamee jira. Ammaan tanagaa hayyoonni shan murtii dabarsu mana murtii abbaa gadaa ka fuula dura hundaa'u deemu mana murtii gadaa mana murtii aanaa duratti moggatti manni murtii gadaa jira. Heera manguddoon murtu heera shanii muran kana manni murtii aanaa manni murtii seeraa ka idilee kun laaluu hin danda'u. Waan aadaadhaan murtiin irratti kenname yoo abbaa wal himachuu fi wal kakachiisuudhaan dhugaa barbaada. Oromoon dhugaa barbaada. Dhugaa argannaan namni ni fayya. Kanaaf heddudha wanni haasawuu aadaatti deebi'u deemnaa gadaatti deebi'uudhaaf asitti walitti qabamne heerri manguddoon heertuun hedduu jira. Warri heera bakka tanaa beeku ilaalu nu himanii abbaan gadaa shaamin osoo dhufuu baate osoo inni jiraachuu baate tolfannaan tulluun toltu asitti osoo inni jiraachuu baate edaa heera gonfaa heera daboollaa habasa keessaa dhiifne kana dhaga'uu malee sirni kun dhugaadha nama hundaaf haaraya akkaataan itti hangafaa qotusuudhaan hiriirri galamee araddaan jalqaba falanii achi booda muudamni itti kenname sirna bareedaan hordofanii haga ammaa haala milkaa'e dubbiin asitti toltu malee bakka biratti akkan sirroofne duraanuu baatan har'a immoo qaceelletti muutamte. Kanaafuu asirratti dhaaba'anii waan hafee sagantaan keenya akkaataa nama itti bultu haasaa abbaan gadaa haasaa haala waliigalaan nu gaggeessaa. Itti haasee immoo sirni itti aanu nyaataa dhugaatiin silaa gaggeeffame warri eebbaa jira eebba bokkuu lameen eebbisu kunigaa sirna dhibaachuuti manguddootu beekaa alhanganuman jaa fayyaa daa galatoma.